maalii gaaf tokko walitti ka'anii dura warruma dallaa dhiyoo jiru kanatu gaaga'ama nutti gaa jedhaniitu sodaatu. Ijaa kanaa fi naannoo kanatti warra bara 60 keessa waanii nama hojjetu dhabani warri Jarmanii kun. Kanaaf gasta arabaa jedhanii warra keessummaa dhufanii hojjetan warra Tarkii, warra Xaaliyaan, Poortugaal baay'ee galchan. Garuu bara caala warra Turkiiti. Amma naannoon kun naannoo warra Turkiitu jiraata. Harki 70 naannoo kana jiraatu Turkiidha jechuu dandeessa. Amma gaasaan koomunitii ofii ijaarratanii suuqii ofii qabu. Walitti malee gurguranii walitti malee waan hin jedhanii akkanatti koomunitii isaanii cimsaniitu diinagdee biyya kana keessatti of danda'anii jiraachaa jiru naannoo kanatti. Amma akkuma argitu inni kun baabura waaqarra deemti kan ijaarratanii. Okay, amma gara Crossberg jedhama naannoon isaa. Oromoon naannoo kana magaalaa kana keessatti hagam takka baay'atu. Oromoon magaalaa kana amma akka durii baay'ee miti. Baay'een isaanii asii barnoota barataniitu innaa barnoota fixanii gara Ameerikaa gara Kanadaa kanatti galu. Kaan immoo jiruuni naannoo kanatti baay'ee hin jiru akka lixa Jarmanii kanatti gara kibba Jarmanii kanatti hojiin baay'ee waan jirreefi gara sanatti godaanu baay'een isaanii Oromoon. Ammaan kana nuti daa'imman Oromoo faana gara 70 hin taana magaalaa Berliin kana kan jiru. Gara 70 taana. Waggaa 15 gara waggaa 20 fuuldura gara nama 150 olii hin turre. Amma eddasii amma immoo namni haaraa naannoo kanatti hin dhufu. Yoo dhufesi gara magaalaa gara kibbaa yookaan immoo gara lixa Jarmaniitti isaan ergu. Berliin guddinni namni isaas amma yeroo gabaabaa keessatti baay'ate waggaa 7 fuuldura gana miliyoonii 2 walakkaadha. Amma gara miliyoonii 3 walakkaadha. Namni garuma kanatti dhufaa inni gara East Europa kanatti baay'ee dhiyoo waan ta'eef isaantu dhufee asii hojiis haa ta'u maal barbaaddataa kanaaf amma lakkoofsi namaa baay'achaa. Dallaa Berliini bara 1961 warra Raashiyaatu dallaa kana ijaare kan dhaabbatee bara 1961 yooma akka diigame gaafa Noovembarii 1989 diigame jedhu inni ammanatti inni akkanatti irra kaasan kun immoo gaafa 90 irratti akka namni kaasee kun amma akkama aartii guddaatti fudhata. Aartii adda addaa isa kun irratti godhu. Dallaan kun Berliin bakka lamatti hire gara naannoo lixaa fi baatti hire amma nuti kan jirru kun gara naannoo baati. Inni gamaa sun immoo gara naannoo lixaati. Egaa akkuma argitu kana dallaan kun gara meetirii 3ti gubbaa irratti immoo amma irraa kaasan malee shiboodhaan godhaniitu elektiriikii qaba. Egaa warri gamana warri gara ba'aa jiraatan kuni gara gamaatti deemuu barbaadu hin danda'ani. Mukaan godhaniitu kanarra utaalaniitu kaan baay'een isaanii na utaalan jedhanii shiboo sanarratti qabamanii achitti kan dhuman baay'eedha lakkoofsaan. Ibda darbanii booda immoo warri poolisii warra GDR bakka bakkarraa akka qooxii qabu gubbaarra taa'aniitu kontirool godhu. Warri gamaa kana innaa yaartuu argan xiyyiitiidhaan maama baaniin hin jiru gaafiin hin jiru rukutuun nama ciccoo dhoowwaadha naannoo kanatti dhoowwaadha. Isa booda gama ce'aniif sitti agarsiisa karaa gamaa kana bishaantu jira. Bishaan sana daakaniitu gamatti ba'u jecha. Egaa itti qabanii warri biyya sana jiran warri gamaa immoo akkuma gaariitti
simataniitu bakka jireenyaa akkatti jiratan hundumaa kennaniitu akka lammii ofiitu itti makametti gammachuudhaan fudhatu isaan sun. Warri gamaa isaan kun maal dhuftu jedhan hin deemina jedhanii ajjeesu. Warri gamaa garuu baga nagaan dhuftanii lammiin keenya warri gama jirtan jedhaniitu akka gaariitti simataniitu fudhatuun. Kan achi as ce'oo inni fa'a namni. Inni dhufa garuu inni hayyama viizaa gaafatte malee seenuu hin dandeessu. Garuu asii achi naa ceetu warri isaan kun viizaa sin gaafatan baga dhufte jedhaniitu akkanumatti warri akkan sin jedhe qooxii akkanatti jira mandiigan malee qooxii adda addaatu gama gamanirra jiraniitu meetirii 20 meetirii 30 qooxii irra jiraniitu warri eeganitu jira. Eedda ce'aniillee bishaan keessatti illee nama hedduu xiyyeetiidhaan rukutanii ajjeesan. Warra daakee achi ce'u. Yaatti daakee kunoo gamatti ce'u gama inni argitu suni kan warra West Berlin. Gama bishaan kana gaaddeekanii bishaan kana baay'een isaanii cilinfoo gadi seenaniitu laf bishaan jalatti of dhoksaniitu daaku malee gubbaatti taanaan xiyyeetiidhaan hin dha'uun. Warri gamaa waan qopheessaniif hin qaban nama achi ce'u. Lakki hin beekan isaan egaa karaa kamiin dhuftaa innaa dhumaati ceetee achitti naannoo sana jiraatu jira. Isaan inna sumannaa ceetu poolisii naannoo sana waamu dhufaniitu baga nagaan dhufte jedhu wayyaa bishaan kana sirraa geeddaraniitu maal jedhaniitu nagaadhumaan simatanii si fudhatu isaan. Isaan garaagarummaadhuma waanii kan agarsiisuu barbaadan. Egaa dallaan kun akkuma argitu karaa isa kanaan akkanatti dheeressanii akka dhaabbatuuf fidaniitu isuma dhumeessaa fidaniitu dhaaban. Kana akkanatti Berliin guutuunsaa akkana naannoosaa gara kiiloomeetirii 60 olii halkanuma tokkoon kana dhadhaabaniitu fixanii amma gaa durii ammas 48 sagaliin dhume gaa oofishaalii lolli addunyaa lamaaf akkuma dhumeenii amma 61tti Berliin kana waluma keessa jiraatu. Injiru kuni hirmataniiru iddoo afuritti hirmatanii namni garuu akka fe'etti asii hojjetta achi jiraata ochoon garuu gaafa 61 kana halkan otuma hojjetu kaan fira gaafachuu otoo deemu ganamannaa ka'uu dallaa ta'eetu abbaa warraa fi warra gargar ba'an obbolaa fi obboleettiin gargar ba'an akkanumatti gargar ba'aniitu hambisanii. Maaltu ta'e yeroo sanatti yeroo 61 sanatti innas egaa maanni lola waanii kanatu calqabuudha deemaa ture. Kuubaa irratti kan Kennedy innasan misaayil kiraasisii sanatu waan tureef karaa hunda Raashaa fi warra biyya Western country jedhaman kana walakkaatti teenshinii guddaa ture. Kanumaan kan ka'e kanuma lola kana politika afaanii walitti ka'anii kiraasisama sana keessatti kanumaaf ijaaranidha. Kanuma kooziin biraa hin turre kanuma ijaaraniituma humna isaaniis agarsiisuu barbaadan warri Raashaa hin gochuu dandeenya. Maaltu nu dhoowwa goonee maal gootu jedha lolli hamaa ka'uudhaan jedhee Kennediinuu dhufee taankiin amma duratti si agarsiisne kan warra Raashaa taankiin kan Ameerikaaf Raashaa walitti ka'ee lolli addunyaa sadaffaa amma ka'uudhaaf waan jedhaniin Kennediinuu as dhufee booda ani nama Berliin iyyuu jedhee dubbate bara 63 yeroo waanii sana. Kanaan xinnoo ishii booda jechuun Kennediinuma gara caalu akka qabbanaa'u godhe malee lolli hamaa ka'uuf ture. Taankiin lama walitti yaa'ee ture. Walitti yaa'ee ture. Kan jaarsummaan kan misaayil kiraasisii sun dhaabbatu kanarratti dhiibbaa kanarratti gumaache yeroo sanatti isuma sanatu kanatti gumaache karaa hundumaa rukuchuudhaaf qophaa'anii ka'anii turan. Akkana dubbiinsa kun amma akka argitutti kun hunda amma kun hundoo biyya tokko ta'ee garuu amma as akkana ta'ee waaniin kun hin jira. Garaagarummaan kun waggaa 25 keessatti badeen dhume ammayyuu. Maali akkatti makaman kanatu warri dhiistii kun waan qaban hundaa dhaban. Durii asii faabrikaa qabu ture faabrikaan isaanii kun warra weestii kana faana waanii gochuu hin danda'u ture kompiit gochuu hin danda'u ture. Amma innaa dhufanii walitti makamanii yeroo sana inni mootummaa haaraa innaa filan sana Laafonteen jedhama kan SPD'dhaaf kaanselar ta'uudhaaf kan dorgome. Sooshaalisti paartiidha. Inni yeroo sana lakkii akkanatti miti kan walitti makamnu akka biyya lamaa taaneetu suuta walitti dhufnu yoo kana ta'uu baatee rakkoon hin dhalata. Nuti miidhamnu warri weesti garuu warri iisti hojii keessan dhabdu biyya keessan dhabdu waan qabdan hundaa dhabdu.
Kanaafi suuta jennee sistama lama wal dhuufisnee hoo dhufne malee sistamni tokkonnaa cabeessa tokkotti galu rakkoo hamaa fiduu danda'a jedheetu dubbate inni. Inni innas SPD Social Democraatiidhaa fi kaanseelarii biyyaa ta'uudhaaf innas dorgomaa ture. Kool immoo ministeera biyyaa. Kool immoo innas bulchaa ture ammas innis waan dorgomaa tureef ati tokkummaa keenya hin feetu jedheetu kanaan mo'ate kool. Egaa akkuma siin jedhe egaa innaan walitti makamanii amma warri isti jiran kun baay'ee dhaban baay'ee hojiin qabanii dure hojii gameessa hin ta'in malee namni iddoo oolee galu qaba ture. Sana dura idda walitti makamanii garuu hojii isaanii dhabanii. Kaampaaniin asii warra gamaa eega hin diigame waan jedhee warri dhufaniitu mana kana toluma fudhatan jechuu dandeessa. Warri waanii maayinni wanti guddaa dure istaazii meetadiitu jira. Istaazii jedhamu kun security system warra GDR akka amma warri biyya keenyatti shan tokkee jettee ijaartu warri Tigree kun isa faana tokko istaazii fi jechaanii fi waan amma warri Tigree biyyatti ijaartee nama waliin to'attu obboleessa irratti maal irratti ijaartee neetwoorkii ijaarrattee neetwoorkii tokko akkanatti ta'ee uummati haqan qabu mirgan qabu dubbachuu hin dandeessu. Waa'ee mootummaa xinnoo yoo dubbattee manuma keessa qaata warra securitytti mee manuma fudhattee mana hidhaatti si darbatu. Amma warri Tigree waan gootu isaanumarraa koppii gooti. Kun diigamuun amma sun cabee karaa kanaan haqa qaba bilisa namni isaa waan fe'e dubbataa waa'ee mootummaa waa'ee barbaade dubbachuuf katabuu fi haqa guddaa qaba. Durii socho'uun hin jiru. Waan ati amma nyaattellee deemaniitu mootummaatti waan ati uffattullee waan hundumtaa waanidha baay'ee to'annaa jala turan. Kanaaf akkaataa waan ummata si gaddisiisa haqan qabu mirgan qabu. Dallicha amma diigamuun sirni sun diigamuunsa eegamuun sun diigamuudha wal fakkaata. Wal fakkaata. Maali waanidhuma waan isaan jalani akkatti warri weestii kun isaan madaqsan dhuunfatanii fudhatan isarratti xinnooshii piroosesa godhanii kwalifikashinii kana fa'aa barsiisanii otoo hin ta'in tokkichumaan harka duwwaa isaan hambisan. Isuma tokko walitti makamu qophaa'anii miti. Akkaataatti dinagdee isaan lama walitti cimsiisan kun qophaa'afne. Karaa sanaan malee karaa haqaa karaa freedom of speech waan kanaan dhuguma baay'ee argatanii warri istii. Dura akka namaattuu lakkaa'amanii waan tokko shokoksaniituma gaaddiduu ofii sodaachaa deemu. Waraanuma Raashaatti isaan eegamoo waraanuma isaan keessaa beektu isaan eegamu? Kan lama kan Raashaa irra jira. Kan aarmii inni guddaa kan Raashaati. Garuu security structure kana kan ofiis ijaarrataniiru kan Raashaa siin lachuutu jira gaa. Kan Raashaan warra security warra JDR kana to'atti. Isaan immoo uummata ofii to'atu. Akka gara biraatti akka hin deemne. Waan akkanaa. Isin akka nama yeroo dallaan kun jiru as ture yeroo itti namni karaa iistii keessa sodaan jiraatu yeroo namni itti walitti hin dubbanne yeroo itti faamilii keessa namni maatii keessa maatuma eegutti yeroo caasaan nageenya tikaa kun akkanatti nama xaxee qabu sana keessa as turtanii asirraa ciceetanii yeroo dallaan kun immoo diigamee namni bilisa ta'ee walitti makamu dhaabbattanii argitanii waan biyya keenyatti amma akkanatti mootummaa wayyaanee nama tiksee akka faamilii keessa namni faamilii eegu akka namni wal eegu akka namni sodaa keessa jiraatu godhee jira. Dallaa mukaan fi dhakaadhaan akkanatti ni ijaarree dallaa garuu nama keessatti ijaaran jira. Dallaa sun walakkaan isaa cabaa jira. Nama akka dallaa Berliin kun hoggaa cabu argeetti kan biyya keenyaa sun maal isinitti fakkaata? Maal egaa amma idduma ji'a arfan kana keessa yoo ilaalle isaan kunis gara dhuma 89 kana keessa waan uummati hiriira bahuu calqabe. Monday demonstration jedhuun Leipzig magaalaa guguddaatti baay'eetuma mootummaa kanarratti fincila gochuu calqabe. Warri bahaa keessa bahaa jiran kun otuma godhanii otuma mootummaanis isaanidhuu teest akkuma biyya keenya keessatti Oromooni barattooti calqaban kan akkanumatti totootes godhanii booda uummati sodaa ofirraa fixaa deeme. Suutaan mootummaa warra waan bulchaa jiru kanas ofirraa badaa jechuu calqabee ofirraa dhiibuu calqabe. Otuma jedhu booda gaafa waaniin kun guddachaa deemu
jara Berliin isa GDR jedhamu kana isa iistii kana hundumaa walii galeetu magaalaa baadiyyaa wal qabateetu mootummaatti ka'e. Mootummaan rukuchuu samma gaa sodaachaa dhufe maaliifi uummata ka'eega uummata ka'e. Amma biyya keenya isaa amma jiru kana olaalte waan haala tokkotu deemaa jira jechaadha. Uummati amma duraan hin sodaatu. Uummati dura ba'uu waan jedhu kuni amma wal qabateetu baadiyyaa magaalaa amma ka'aa jira. Uummati sodaa ofirraa buqqiseera. Amma uummati immoo kanaan dallaan akkanaa dhiisiti boombiinii fi matrayyisiinii fi misaa'iliin kana uummata hin dhowu kuni asitti argina. Ejaa kana amma haala biyya keessa jiru oolaalle tokkuma yeroo sari jijjiiramni deemnu akkatti namni mootummaa dura dhaabbatu inni isaan ijaaranii deeman shan tokkee kunis amma diigamaan dhufuun kuni haaluma kanatu JDR keessa ture. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti waan takkanaa kun akkuma JDR kanaan dhufa jenneetu diigimti. Qalbii namaa keessatti ijaarame sun irra hin diigamti.